متي فياك أبدي هندو مملا أصلي أكاسي لا يوم نمني تشالسو إما تشالس هاي زين قالمي أما اللي براندا بدومتي أنا والله زيناتي بيلا بولشة إن إرقافي دولار شنطة ما إبنا من تينم قدرتان أوفيك يلا إن إرقاف راكومتي زين قالمي إن كاركار سيفنا اللي راكومتي قروا كوانا ذلين نامر أكوساتوتي دي وانو هاوي نامر أكوساتوتي غراجة باتو نامر أكوساتو رحمة كمنه نما بيلا رحمة كمنه قراتنا والله أنا إنه مولد تويو نما تغراجة باتو متي زين قالمي وانو كوبا بار أصل إني بيكا مجدين تم مسكين ما يصير ركاكا بري تيسو دبدة على لا الكوين جاتو تيسو دبدة تاو دبدة كيف تيجي كنا كون نبغى خارج كبير إنكودته أسرع دمته هرا تورته يجول مانا مبارك يدي مانا كياتي مانا جولة جامي تبتودي كنا في تورته يجول بري سنانغ ما كيسا ما كتير بيتني يجول أنا بعذب بريزا وان أنا ما إلى نباسا أم بكا كم ندباتو هنغورم نجد سن بري دايركتي أكاونتي يصير نيتني قلتن جد ماله تكوينا هنجن يعني تكوينا قبضته ستوبيكا جتول Fate lagi toko fairat asli anama Facebook karayero fakenya fi activisti turte Facebook karate bayna tizara yero sanille yero namo tedru radulanuju okay wal kabani namni farmato asli akate namni hinti daga baya asli fi fatiya nam heddu gara dabata turni sigale nubutu nun bena je ana rabbi kar tabattu raka kata ture wallahi namna ka benjuru areziti anze ajamba samballe surab jecho wanni me ka kada lagama ture imbe kana janda samballe surab jecho akka mujatti tare tindaga bane jecho wame kada dalaga ture yeru ila nuti kan jenne fakenya fi mujattin tuni dugumatti miidama heddu qabdi wallahi anzara indu bisalle heddu takka miidamte akkamale hubamte baqa yani jechun duma fi jirenya jiddu nama jiruda sigale nuti amma waan duraan darbe dhiifne garuu immoo waan mujatti tanaaf bu'aa buusu ta'uu dhaqabaa jenne qarqaarsi kun ila amma fakeenyaaf namni tokko gaafa qarqaaramu waan xiqqishuu isii si fayyadu wayii argatte bareeda qarqaarsa irratti qarqaaramu kan hin beekana nama akka dhuunfaa kiyyaatti akkuma aslii nama fakkeenya osoo dhibamuu miti du'aa jiraadhu qarqaarsa akka barbaadu jedhan wallahi an dhuunfaa kiyyatti yoo rakkate qarqaarsa nama barbaadu miti maaliif yoo jette boruma gabbahaniitiin si haqqisiisa uummanni oromoo kun harka gacikne si dabarse ittumaan si arrabsan sababa keetii gandi kee guutuu si arrabsan higale kanaafuu وان بوريله تنما تكسن كبري اسمي سجليسي والله سن نجيسي اصلي نجيسي نفقات سجليسي والله كان ما وني جن ما اصلي كنرال qarqaarsi ku walirra bu'uun kun fakkeenya nama kenna kana mucaa ijoollee tanaaf sheekota kana leefta'ee namni sheekonni kunillee nama jabaa akkaan nutti jabaatii hedduu tokko gartee qaanfannee wanni isaan gadda barreessan suni waan himman nama qabuudha miirallee namatti godha wallaahi namni waan dandeenyu bira dhaabannee nu guutuun gartee hanga beelutti ijoolleen keessuraanuu wal dubbifnee tiriin chaalenjii dalanee ustaaza keenya kana bira dhaabbannee tiriin gammachiisuu qabnaa mata gannu cabee jennee tiriin ufuma keessa dubbannee callifne siigalee miidiyaa makarratti illee ol yaanee waa hedduu naasuyne siigalee waan nama salphachiisu waan ta'eef kanaafuu mucattii tanallee waan nu jenne bar osoo sagaleen isii dhagaamee fi uummanni kun qajeeluma bira dhaabatee xiqqishuu qarqaarsa godhanii fi haga danda'an yaalamtee waan kana xiqqoo isii yoo ittiin fooyya'uu danda'e namni biyya keenya sanitti hin beekta gaafa dhukkubsatee jiru kan mallaqa qabuyyuu dhibee immoo rabbiin nama fida siigalee nama dhukkubsatee fi namni fayyaa qabu oladde ustaadni keenya fayyaa qabanii alhamdulillah garuu immoo hanga tokko nama dhagaama waan isaan ta'an sun illee jechuudha siigalee kana afil qarqaarsi kun walirra nu harkaa bu'ee jennee tiriin gaafii si gaafanne malee amma aslii yookiin shira wayii qabaateeti miti akka garaan kee keessa adii ta'een beekan namni kamuu afaan keetii waan barbaade. Okay, assalamu alaikum. وعليكم السلام أكم نجا فيادا. ويا نجا كلا ترفين يا نبينا أصلين وقرنا فوكس نبينا كنا تقومنا ولي كناف وان نفيد توكو يودا لينه بري وان ما كنا نفيد توكو يودا لينه والتانة تنين أكاسة مبارية دا جنة كارس كونير نور كابوين مودين عنده تمالي كارا براتي توفرتين دكتورة كنا تنين شو بربادت دوبارو زاري उसमें मुझे या नकल से फकाज़ तो वनी जबरे वान जबरे जियों करगारा माल सुरते यूरोटेर तो रुकूब सच्चे चीफ्ते हाल हम आख़िर सुरते वनी जबरे वान करगारम से सिनु रगाबाते इर्ती रोहित जो करगारम से इर्ती वनी जबरे अम्मा मीर अम्मा खनाम जियों सुनी अम्मन इसी जो बसे खारदी गुतफी दवा इसी करने में हुंदा नती वनी गोते इर्ती तो कुछ तो किसी करशी कुमाम भी समा
amma gartee biyyatti galtee jirti rakkoo biyya keenya ni beektanii kanaafuu waan dabre dhiisadha waan amma mee maal akkami gargaaramti kanarratti yoo dubbanne bareeda. Kun amma saatii kenneen gadda wallahi keessaan na barreesse osoo anu walla jenne keessaan na barreesse dheen gadda mucattiin tun isin qabdii miti maaf irraa hin dubbanne fi masoonni waa'ee isii irraa yoo irraa haasa'u waan hin feene taate mana Sheek Riyaad fida. Rabbi naa kadhatanii fi waan qaban irratti haa kadhatanii mana Sheek Riyaad koottaa aslitti illee himi mubaarakitti illee himiti maakitti illee himi mana Sheek Riyaad koottaalee wallahi chaatii isaa isinitti agarsiisa jechuudha naa barreessa jechuudha keessaan. Yani yeroo hojii nan dubbisa haga danda'e gargaaraan ture garuu namni tokkichi humaa siisuu hin danda'u yoo gartee wal gargaarree miciyyoon sun akka gaariitti wal dhaanamuu ni dandeesse. Yaanni xiyya kan. Ani laasirraa waa takkaa dubbadhu asli dhugaa dubbachuuf baay'ee gargaareera. Ani illee beekaa Zaaraan illee ofii isheetiin hin deerti. Nu caalaa nama amma dubbatu caalaallee namni gargaaree jiru asliidha. Rabbi dhugaa naa dubbisiisu. Asliin hin gargaara ammallee immoo nu jabaadhu siin jedhaarra malee asli si koomachootti hin jiraan ishee kan akka beektu barbaada. Isin takka barataa damaa qabtu keessa wallahi isaa miti haadha manaa isaa dagatteen beektu. Isaa miti haadha manaa isaa wallahi nu humna caalaa namni si gargaaraa ture asli argite maaliif akka biyya kanattuyyuu aniin duutuun tun akka biyya kanatti galuuyyuu kana godheetiin jedhe tokko isaa fi falmataadha jettee wallahi namoota hedduu maqaa dhoofteetiin galateeffattii jechuudha. Meetii tana wallahi takaleessa kaameraa afoo akkuma kiyyatti bareeddee wallahi Zaaraadha jettaniin beektan karatti osoo itti dhuftanii jalaa dheessitan jechuudha adda viidiyoon naa bilbiltee jechuudha karatti osoo itti dhuftanii jalaa gortanii jechuudha. Amma gargaarsa akkamitti gargaaru sagantaa qabdarree nu barsiisaa ishii rabbi sii haa fayyisu rabbi irraa hafuun. Boruu ila kun okkati ani asli anadha. Anamma maaliif seene seeta dura seene anu waan ofii akka isii haasoftu ka godhee fi an akka Katariititti ijoolleen Katar keessa jirtu biiniin yookiin anamma mana hin banaa warri birri 50 mallee kennitan 20 mallee 30 mallee aguma qabde irraa rakkoon qabu nama tola ooltummaa dhufee manaa isinirraa fuudhu jira. Bootaa tokkotti erguu fi barbaanne guuramee jechuudha. Ijoolleen asirratti waan dalagaallee hin qabneef akka amma akka duriitii miti Katar. Waan didiqqoo waan kennaniif wanti diqqoon sun immoo akkaawuntii irra namni hin galchuuf. Bootaa tokko walitti qabnee boru isin irrattuu haa ta'u bakka gargaarsi guddaan gargaaramutti kennuu barbaanne. Kana kaanii himuu barbaanne. Fatii fi iluunoo makiin ka qabdan akkami gargaaru fi boru karaa kaashaappii zeelittiif akkaawuntiitiin immoo isii fiddanii. Ila yoo danda'ame karaa giiftiitiinis akkaawuntii maakii irratti zeelii ammoo Fatiyaan ni qopheessaa jette kaashaappiidhaaf zeelii Fatiyaan ni qopheessaa fi jette karaa saniin mana makiititti haa gargaaramtu dhimmisii kun dhimma emergensiiti waan ta'eefi wallahi iluu mucatti mama deengaddaa saniiyyuu sun nyaataa jirti dhugaa jirti mucatti haadha daa'imaa san jechuudha taa deengaddaa san isiidha mee achuma irkifneetiini sun waamama biyyatti galtee yookaan siif ergee jira akkaawuntii firoo keessan siif ergee jira akkaawuntii ishee godhiif meseejii kiyya karaa keessaa mucatti san achuma kenne Zaaraa kana bira haa dhaabbannu jedhee waan mucattiidha yookaan mucattii kan sammuu keessa qabu lafa kaayee Zaaraatti garagalee jechuudha iluun jechuudha Fatiyaan illee kun waas keessa jirti jechuudha. Kuma dandameen akkuma namni kamuu qarqaaramu karaa giiftiitiinis ta'ee karaa wannootiinis ta'ee qarqaarsi bareedaan godhamee fi akkasiin dura maqaa baduu bicha osoo hin taane qarqaarsi nama tokkoof guyyaa lamaa takka deebi'amu wayiitu hin jiru yeroo ammaa argaa jirtanii waan danda'amu goonee fiiti haa bira dhaabbannu ka jedhuun waan akkasiisan makiin illee as keessa jirti guyyaa san jechuudha dubbatanii jechuudha. Tole bakka sa'a meeqatti boru? Sa'aatii maduraaniiti. Sa'aatii geemii namni kamuutti taphatu sa'aatii gargaarsa sa'aatii 4-3 galgala. Tole ayye ufillee hin gargaarra ufillee sagalee taanaa fi hin qabnaa fi miti uma qabnu irraa hin gargaarra uma kiraa manaatti irraa hafti irraa hin gargaarra rakkoo miti. Asli amma dubbatu warra Katariin jiru meenarraa dubbadhu waan qabdanii Biniyaamiin irra kennaa jedhi.
ما أصلي وانا كتر ولا جارين جنة في مسي كتارمي أني في نعم غورو في برباني نهدا دي جماعة هامي غورو ما من كيسن دفوف سيجله Ijoolleen Kataruundi keessanuu warri obboleettii ta'e Nasaara Zaara sanyii Oromoo bira dhaabbachuu barbaadan biini fi Fatiyatti walitti riyaala 50 10 dhibbaan haga dandeettan itti kennaa walitti qabaniitiin gara biyyaatti erganii Katar kana garee jabaa wayitu jira sheeticha ho'iifaa duraan gizee gargaarsi jiru birrii guguddaa guuraa turani ijoolleen sun I think akkasi yoo hinjiran ammallee sun akkasi yoo ka goonu ta'e xiqqoo gizee nu fudhata yoo ka gizee nu kennitan ta'e yoo qajeelan ijoolleen Katariif ijoolleen Kuwait jabduudha garuu mootuu dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan hin beeku ijoolleen Kuwait Zaara baay'ee xamadanii qabanii waan jarri qabaniif jarumaaf rabbi beeka ammallee jara kenna fayyaani rabbiin namarra kaa rabbiin namarraa fuudha mucattiin tun kaleessa akkuma kenna miidiyaa kanarraa kolfaa turte waan dandeettuun na rakkataa gargaaraa turte beelaa gargaaraa turte anzaara wanni siin garaana yaatu waan akkanaa goote miti waliyyuun bilbilu jammar gaafa isiin sirritti feemasiisan waluu quban qabnu na anzaara gaa waan isiin hojjettu akka isiin gara laafettii taate akka isiin yoo namni rakkadhe beelaa dheebodhe jedhuun namatti garaa hin jabaanne waan beekuuf kanama gargaarsiftu malallee ufii baaftee takushiina arabaa keessa dhaabatte waan ujjira dabarsitee namaa kennitu waan qabatamaan beekuuf roorroo isii yeroo irra ga'u yeroo rakkoo irra ga'u natti ulfaataa ture isin galee namni akka dhuunfatti waasii qoree qofaafi miti ka bira dhaabbattu yoo nama namaa ta'u nama garaa namaa laafu tokko gaafa inni rakkatu sitti dhagama isin galee soo kanaaf obboleettii teenya Zaara hundumti keessanuu warri Katar jirtanis Kuwait jirtanis Suudii jirtanis Dubaay jirtanis Bahrain jirtanis Oman jirtanis biyya jirtan hundarraa jechuudha biyyoota faranjii kana warra Austraaliyaa Ameerikaa Kanaadaa Yuurooppii kana keessa warri jirtan hundumti keessanuu nama gargaaru nama ta'uun qolti mucaan tun kaleessa akkuma kenna akkuma asirraa kolfaa taphataa turte gaafa masar firaan illee agumna ofiitiin nama bulleef yaale bara saba ko Oromoo irrafiini jedheetiin uummata kana irribaa kaasuuf nama qabsaa of yaale artistiin nabbarechi aktiivistiin nabbarechi gara laafetti turte isin galeemi waa hunda qabdi Zaaranii har'a fayyaa rabbii qabdee manatti galchite hundi keenya dhibamuun mala isii qofaa miti mucaan sadiin ka afaan arabaatiin ijoolletti qoos tokko namoota gurguddaa intarviiyuu tokko illee kun dhukkubsatee kalee taagnarra godhee isheenirratti godhaniitiin mana yaalaa jira yeroo hedduu gargaarsaa ture illee ammallee kunoo ijibbaatuma nagaa hin jiraadhafi miti jedha soo kanaaf kanama fayyisu rabbuma tokko farti ummata keenya rakkoon hin baay'ate gargaarsi tiktok irraa kuni rabbii fi namallee addaan fageessaa jira yoo rakkattan dura rabbitti booya ka rakkoo nama baasu kanama fayyisu ka qabeenya namaa kennu rabbi namni immoo tuuma xiqqoo sababa namni sababa isin galee miti rabbi illee dagatira isin galee miti anama wallahi inboxii kana seenee namu dubbisuu hin sodaadha amma namni baay'een bilbila maan qabne barumaan bilbila gisee ate wallahi ni jirtu namni si harka qabate hin beekne qalu sitti godha harka qabattee waan kennitu alfiduuf immoo tu daraddarame karaan iftaan gargaarsa iftaan achaanu gargaarsa rakkanne jechuun wallahi anamma akka mataa kiyyaatitti hagaan inboxii kana waasappii kana messenjera kana homa ittiin wal qunnaman kana seenuu yaadda'u osoo beeytanii wallahi jechuun kanaaf sirkiin kaasu anamma namarra